Agama Deus ni babayat. Atam cakti. Agama Isani. Oleh, waktu itu kita kerja kerana agama wajib berarti bakal dalam. Okay. Ada suatu yang diorang mungkin mereka, wali wajib segala itu bisa sejarah akan lagi nyupi, maka sabar akan itu punya itu. Diorang bersisa kebaba, mata boleh kena jadi bercuci, rajuta sobru rapi bercuci jadi berarti wali milalnya tu bersisa kebaba sana buaya sana tumuru indende. Arra waaqayyo carraa waan nu kenneefi barsiisa gabaabaa sana waliin xumurra kutaa sana irra deebinee waliin dubbifanna wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 hamma 20 isa jiru. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 hamma 20 isa jiru. Akkana jedhanii dubbisa. Yesuusitti fufee raajota sobduurraa of eeggadhaa. Isaan hoolota fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessanii dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii gutataniidha. Ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu. Ija waynii baalaa waraanteetti harbuus kosorruutti ciruu dandeessu ree. Akkasumas mukti gaariin ija ba'eessa hin godhataa. Mukti gadheenis ija hamaa hin godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachuu, mukti gadheenis ija ba'eessa godhachuu hin danda'u. Mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu hin murama, ibiddattis hin naqama. Egaa ija hojii isaaniitiin isaan hin beektu jedhee Ameen. Tole gaafa sana waan irratti mari'annee yookiis irratti barannee gabaabseetanii haadhas dubbadha. Isa booda kan hafe kutaa hafe immoo walii wajjiniin arganna dhageenya. Warri gaafa sana hin argamanis carraa dhaga'uu waan argattaniif jechuudha. Mata dureen isaa waa'ee kennaa raajii dubbachuu fi raajota sobduurraa of eeggachuuti. Raajii dubbachuu jechuun maal jechuudha jenna. Raajii dubbachuu jechuun waan egeree waan gara fuulduraatti ta'uu danda'u waaqayyoorraa baranii waaqayyoorraa dhaga'anii dubbachuudha jenna. Waaqayyoorraa baranii waaqayyoorraa hubatanii yaada waaqayyoo hubatanii dubbachuudha. Raajii dubbachuudha malee garuu tilmaamu miti jenneetu baranne. Raajii kan raajii taasisu tilmaamurraa adda ilmi guddaaf jabaan waaqayyoorraa barachuu, waaqayyoorraa dhaga'uu, yaada waaqayyoo hubachuu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 29 lakkoofsa 18 irratti immoo mul'anni hin jiru yoo ta'e, geggeessaan mul'ataan hin geggeessu yoo ta'e, mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni hin manca'a. Sabni kallattii itti adeemu gara itti adeemu qabaa jedhu. Adduma biyyuma lafaa kana irratti iyyuu moototi beektoti gurguddootni mul'ata gara fuula duraa kan waggaa 10, kan waggaa 20, kan waggaa 30 baafataniitu strategic plan jedhaniitu ittiin adeemu. Mul'anni akkasii hin jiru yoo ta'e, geggeessaan mul'ataan hin geggeessu yoo ta'e, sabni kallattii itti adeemu qabu. Kallattii itti adeemu qabu. Gara itti goru hin beeku. Kanaaf gadhiisii ta'a. Jennee gadhiisii jechuun immoo kallattii wallaaluu gara itti adeema wallaaluudha jenna. Kanaaf raajii dubbachuun raajiin akkasumas mul'anni barbaachisaa akka ta'ee fi keessumaa geggeessitoonni mul'atan saba geggeessuu akka qaban. Waliin ilaallee eenyutu raajii dubbata? Raajiin eenyuuf kennama isa jedhu immoo namni kamiyyuu
namni lammaffaa dhalate gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuusaa godhee kan fudhate hafuura qulqulluudhaan kan guutame kennaa hafuurri qulqulluu kennu kennaa raajii dubbachuu kan kenname hundumtiyyuu addaddummaa tokko malee raajii dubbachuu akka danda'u waliin ilaaleera. Isa kana macaafa raajicha Yoo'eel raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 88 hamma 89tti yoo dubbifanne sagalee Waaqayyoo achirratti maal jedha? Gara bara booddeetti ani hafuura koo foon qabeessa hundumaa irratti nan dhangalaasa. Dargaggoonni keessan mul'ata hin argu. Hojjettoonni koo warri dhiiraa warri dubartii raajii hin dubbatu. Maanguddoonni keessan abjuu hin abjootu jedheetu hundumtuu kennaa harka argatu hafuura qulqulluudhaan akka guutamu asirratti ilaallee kanaafiyyuu alaa yookiis dhiira utuu hin jedhin addaddummaan tokko utuu hin jiraatin namni kennaan hafuura qulqulluu raajii akka inni dubbatuuf kenname namni kamiyyuu raajii dubbachuu akka danda'u waliin ilaalle. Waa'ee raajii irratti gaafa sanaa irra deddeebi'ee yookiis irra deddeebi'ee kan walii wajjin ilaalle macaafa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti waa'ee raajii dubbachuutii fi hubannaan keenya bu'uura akka godhatu kutaa wangeelaa kana yaadattis sammuuttis akka qabannu irra deddeebi'ee dubbadhee ture. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 10 namni yaadatu? Guutummaa isaa namni jedhu eebbifamii. Macaafa uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 10 kutaa wangeelaa kana yaada keenyattis laphee keenyattis akka qabannu kan barbaada. Tarii raajii jecha jedhuu fi bu'uura yookiis istaandaardii ta'uu danda'a. Baay'ee ifaadhaa gabaabaadhaa yeroo itti raawwatamu qaba. Kanaaf akka qalbeeffannu barbaadee maal jedhaa? Gooftichi Abrahaamiin bara eegalyoowwana deebi'ee gara kee nan dhufa, haati manaa kee ilma godhattee na eegdii jedhe. Bara eegalyoowwana gara kee deebi'ee nan dhufa, haati manaa kee ilma godhattee na eegdee. Kana maaliifanii irra deddeebi'ee akka hubannu barbaada? Raajiin tokko ifaadhaaf kan yeroo itti raawwatamu qabu, kan akka itti raawwatamu ifaa ta'e, yeroo raawwii isaas ifaa ta'e, eeguuniif xiinxaluuniif eeganii xiinxalanii raawwatiisa isa bira ga'anii hubachuudhaaf nama hin danda'u, nama rakkisu. Ittaansinee kan jenne yookiis kan dubbanne namni tokko yookiis namni kennaan raajii dubbachuu kennameefi yookiis mul'ata arguu kennameefi waldaa keessatti yeroo dubbatu, yeroo sagalee sana dabarsu wanti kaan dhaggeeffachuu qabna. Tasgabbiidhaan inni jalqabaa, tarkaanfii inni jalqabaa dhaggeeffachuudha jedha. Sagalee Waaqayyoo bifa raajiitiin, bifa mul'ataatiin karaa nama tokko yeroo darbu waldaan guutummaan dhaggeeffachuu qofa iyyuu hin ta'in galmeeffachuu, barreeffachuu yoo danda'an waraabbatanii kaa'achuun illee barbaachisaa akka ta'e waliin ilaalla. Iddoo kana irratti waldootiin baay'een mudaa qaba. Waldaa keenyas dabalate waldootiin baay'een waldaan keessatti guddadhes waldootiin baay'een keessatti hirmaate illee waa'ee kana irratti mudaa guddaa qaba. Maaliif yeroo itti namni tokko kennaa raajii kennamee fi raajii dubbatu yookiis mul'ata himu waca adda addaa, hojii adda addaa hojjetama. Inni kun dogoggora akka ta'e dhaggeeffachuu, qalbeeffachuun baay'ee murteessaa barbaachisaa akka ta'e walii wajjin ilaalle. Ittaansinee raajii qoranii ilaaluun, raajii dubbatamu sagalee Waaqayyoo bifa raajiitiif bifa mul'ataatiin dhufu xiinxalanii ilaaluun cubbuutu hin ta'in, yakkatu hin ta'in sagalee Waaqayyoo waan nu abboomuuf akka ta'e hubannu. Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti michoota koo warra hafuuraan dubbanna jedhan hunda hin amanina. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuura isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee.
Raajonni sobduu baay'ee gara biyya lafaatti ba'aniiru jedha. Kana waan ta'eef sagalee Waaqayyoo qorree akka ilaalu, xiinxallee akka ilaalu, hafuura isaan ittiin deebi'an hafuura Waaqayyoo ta'uusa waan nu abboomuuf. Raajota sobduurraa immoo iddoo isa dubbifannee irratti raajota sobduurraa of eeggadhaa jedhe malee raajota sobduurraa isinan eeganne. Sababiin inni akkasiin jenneef booda walii wajjin ilaala gara dhumaarratti. Wanti nama qopheesse kun barsiisa waan ta'eef bifa barsiisaatiin kan hin dubbachuu barbaadu nuu galuu isaas na barbaada. Maaliif keessumaa gara bara booddee kana keessa raajota sobduu waan baay'ataniif wal dhaalchisootni waan baay'ataniif warri nama gowwoomsanii karaadhaa nama kaachisan waan baay'ataniifi sagalee Waaqayyoos Gooftaa Yesuus Kiristoosis duraan dursee kan inni nutti himeef isa kanaaf jechuudha. Egaan raajii yookiis mul'ata namaaf kennamu, waldaadhaaf kennamu, sabaaf kennamu, biyyaaf kennamu qoranii ilaaluun barbaachisaadha yeroo jennetti garuu kan ittiin qoranii ilaalan ogummaa ofiif beekumsa sammuu kanaan utuu hin taane sagalee dubbii Waaqayyootii fi hojii isaaniitiin, ija hojii isaaniitiin qoranii ilaaluun akka danda'amu walii wajjin ilaala. Piroofeesariin yuunivarsiitii tokko irratti saayinsiidhaan beekamaaf dandeettii guddaa qabu sagalee raajii mucaa wallaalaan tokko yookiis namni wallaalaan hin baratin tokko dabarsu shallabuu xiinxaluu yookiis hin danda'u ogummaa isaatiin beekumsa isaa sana. Garuu sagalee Waaqayyooti macaafa qulqulluudha. Akkasumas immoo ija hojii isaaniitiin qoranii ilaaluun hin danda'ama barbaachisaadha jennee walii wajjin ilaalle isa kana yeroo darbe kan walii wajjin ilaalle gabaabaatti irra deebi'uu kan hin barbaade. Kanaaf Waaqayyo kadhanna ta'uu ittaansinee har'a garuu amaloota raajii dhugaatii fi amaloota raajii sobaa maal akka ta'an walii wajjin ilaallaa gabaabsinee kadhanna. Haaleluyyaa. Si galateeffanna yaa Waaqayyo Abbaa galanni guddaan ulfinni siif haa ta'u. Ati jiraata nuunis warra jiraatan nu taasifte maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaa ulfinni siif haa ta'u. Gara keenya waan dhufteef yeroo kana sagalee dubbii keessa jiraataa akka dhageenyuuf sirraa akka barannuuf walii keenyaaf jajjabina akka taanuuf wal utumnee wal gargaarree sagalee dubbii kee keessatti hafuura kee keessatti mana kee keessatti akka wal eegnuuf akka wal jiraachifnuuf situ nu jiraachise situ nu gargaare situ waliin nu kenne maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Hafuura keetiin yaa Waaqayyo gidduu keenya waan jirtuuf haaleluyyaa. Dubbii kee isa dhugaadhaan nu gidduu waan jirtuuf si galateeffanna yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma sagalee dubbii kee jedhu lafa isin lamaaf sadii taatanii jirtanitti maqaa kootiif walitti qabamtanitti isin gidduun jira jedhe. Ati amma hafuura keetiin nu gidduu jirta. Hafuurri kee inni dhugaan sun inni dubbii dhokataa yaada Waaqayyoo isa dhokataa iyyuu qoree bira ga'uu danda'u sun yeroo kana waan nu barsiisuuf yeroo kana waan nutti dubbatuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma yeroo kana laphee keenya yaada keenya maqaa Yesuusiin to'achuun jaalala kee fedha kee haa ta'u. Ergaa hamaa, hafuura jal'inaa, hafuura seeqanaa tokkummaa keenyaan kan mormu, waliigaltee keenyaan kan mormu, dubbii Waaqayyoo akka nu hin dhageenyeef kan nuun qoccodhu yeroo kana qilleensarraa, samiirraa, galaanarraa, lafarraa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin hiineerraa kan hidhame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Nuti sagalee dubbii kee dhageenyee akka itti jiraannuuf maqaa Yesuusiin nu gargaari. Anas yaa Waaqayyo nama dadhabaa dubbachuun akkanaaf maluutti akkan dubbadhu na dandeessis maqaa Yesuusiin. Ameen. Amaloota raajii dhugaa
keessaa jalqaba gaa raajiin dhugaan jira. Ana beekuun barbaachisaadha. Raajiin dhugaan Waaqayyo biraa kan ta'e, waldaadhaaf kan dhufu, sabaaf kan dhufu, nama dhuunfaatiif kan dhufu, biyyaaf kan dhufu raajiin dhugaan jira. Akkasumas raajiin sobaa, raajiin dogoggoraa hedduudhayyuu, baay'eedhayyuu hin jira. Isa kana wangeelli gaa raajii dhugaatiin raajii sobaa adda baafannee xiinxallee akka ilaallu nu gorsa. Raajii dhugaa ilaalchisee amaloota sadan tokkoon dubbata. Inni jalqabaa raajiin maddisaa Waaqayyo biraa akka ta'e, dhugummaa akka qabuu fi fedha Waaqayyoo, kaayyoo akeeka Waaqayyootiif kan dubbatamu ta'uusaa beekuun barbaachisa. Raajiin sagaleen raajii Waaqayyo biraa kan maddisaa Waaqayyo biraa kan ta'e, dhugummaa of keessaa kan qabuu fi fedha Waaqayyoo kan raawwachiisu. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irratti raajii dubbachuun takka fedha namaatiin ta'ee hin beeku. Garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii raajii dubbatanii jedhe. Raajii dubbachuun raajiin dhugaa fedha namaaf yaada namaa biraa ta'uu hin taane Waaqayyo biraa akka ta'e dubbata iddoon kun. Raajii dubbachuun takka jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru yookiis himaniiru yookiis ifa taasisaniiru. Macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 20 lakkoofsa 14 irratti raajichi Mikiyaas akkana jedhe. Inni immoo akkana jedhe. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataati, waanuma Waaqayyo natti hime duwwaa nan dubbadha. Haleluuyaa. Kutaa kana keessatti Ahaab mootii Israa'eltu Raamoot Gili'aad biyya keenya ture, biyya kan Israa'el ture. Garuu yeroo hedduudhaaf harka mootii Sooriyaa jira. Isa kanaaf immoo nu waa tokko iyyuu hin goone. Waa'ee biyya kanaatiif jedheetu mootii Yihudaa bulchuu Yooshaafixee wajjiniin haasa'e. Kanaaf ani lolatti nan ba'a, Raamoot Gili'aadin qabachuudhaaf nan ba'a, na wajjin hin baata moo hin baatu jedhee gaafata. Yeroo sanatti mootiin Yihudaadha, qabeenyi koo qabeenya keeti, namni koo loltuun koo loltuu keeti jedheetu walii galan jechuudha. Raamoot Gili'aaditti ba'uudhaaf, loluudhaaf, warra loltuu Sooriyaa lolanii Raamoot Gili'aadin qabachuudhaaf. Mootonni lamaan kun walii galaniiru. Ittaansee mootiin Yihudaa bulchu suni Yooshaafaaxi mee dhimma kana irratti waan Waaqayyo jedhu gaafannaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaadumti kun iyyuu mee wanta Waaqayyo jedhu gaafanna jedhee kan jedhu kun hubannaan kun keessa namicha kanaa jiraachuun isaa iyyuu waan guddaadha. Kanaafuu mee wanta Waaqayyo kana irratti jedhu gaafanna jedhe. Mootiin Israa'el Ahaabis irratti walii galee kana booda raajota Waaqayyoo warra dubbii Waaqayyoo fidan warra raajii Waaqayyoo irraa dhaga'anii nutti himu jedhan waammatan. Raajota gara 400tu dhiyaata. Raajoti gara 400 kun dhiyaatanii raajiin hangafa jedhamu innis ka'ee dubbatee Waaqayyo Raamoot Gili'aadin harka keetti hin kenna yaa mootii kanaaf duuli qabadhu jedhan. Waaqayyo harka kee keessa buuseera jedhani. Raajoti 400 ta'an kanarratti walii galan, kanarratti dubbatani. Moototi lamaan sun walii galani. Raajoti 400 ta'an irratti walii galani. Dhimmi isaa garuu Waaqayyo irratti walii galeeraadha. Yaadi isaa garuu Waaqayyo biraa ka'eedha. Yaadi isaa garuu Waaqayyo irratti walii galeeraadha. Isa booda Yooshaafaax ammas maal jedhe? Raajota kana malee namoonni jara biraan nuti Waaqayyoon irraa gaafannu hin jiranii jennaan. Ahaab maal jedha? Inni tokko immoo jira. Inni immoo yeroo hundumaa waa'ee koo waan gaarii dubbatu. Inni immoo yeroo hundumaa waa'ee kootiif yeroo hundumaa waan jal'aa dubbata. Kanaaf hin dhiisee jennaan. Yaa mootii kun sirrii miti isarraas dhaga'uu qabna. Inni immoo jennaan
raajicha Mikiyaas jedhan. Haleluuyaa. Egaa Mikiyaas waamamuu waan qabuufi nama itti erganii Mikiyaasin waamsisan. Namni Mikiyaasin waamuu dhaqe sunis maal jedhaani? Egaa namoonni raajonni 400 ta'anii yaaduma gaarii mootiitti himanii mootiin irratti gammadee jira. Atis akkuma warra 400 keessaa akkuma nama tokko waan gaarii itti dubbadhu jedheen. Mikiyaas akkana iddoo nama dubbise. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Waanuma Waaqayyo anatti jedhu waan hin dubbadha. Haleluuyaa. Ilaa namoonni 400 raajonni 400 akkasumas moototi lamaan sun yaada tokko irratti walii hagalan malee raajiin Mikiyaas jedhamu kun garuu Waaqayyo irraa nama dhaga'u, Waaqayyo irraa nama hubatu, raajii fakkeessituu miti, warra 400tiin haala ilaalee kan dubbatu miti. Namni tokko garuu jira inni Waaqayyo irraa dhaga'u. Namni tokko garuu jira inni Waaqayyo irraa dhaga'ee sagalee dhugaa dubbata. Mikiyaas. Kanaaf ani waanuma Waaqayyo dubbateen dubbadha. Ani waanuma Waaqayyo natti agarsiiseen dubbadha malee haala ilaalee wanta namooti raajota 400 jedhan sun yookiis mootota sana lamaan ilaaleen dubbadha miti jedhe. Haleluuyaa. Waaqayyo har'as dhaloota keenyaaf bara fuulduraatiifis nama Waaqayyo irraa dhaga'e haala irratti hundaa'ee tun ta'in qabeenya ilaalee tun ta'in dhugaa irratti hundaa'ee Waaqayyo irraa dhaga'ee duwwaa kan dubbatu nuuf fakkaatu. Raajii dhugaa nuuf fakkaatu. Haleluuyaa. Egaa yeroo sanatti Mikiyaas dhaqee yeroo gaafatametti wanta Waaqayyo jedhe yeroo itti dubbatetti mootiin hin gammanne. Ilaakaa sila hin jenneere warri 400 qabattee harka kee keessa galeera Waaqayyo sitti kenneerennaan. Mikiyaas immoo yaadi kun keessatti ani wanti dhaga'u waan biraa, ani Waaqayyo irraa wanti hubadhe waan biraa. Ilaa sagalee akka jedhu dhagaa halkan gara halkanii gara galgalaa keessa loltoonni Israa'el tabba irratti utuu baay'atanii jiru sagalee geggeessaan hin jiruuti hundumtuu gara manaatti galaa jiru dhagaa. Namni Waaqayyoo kun kophaa sagalee Waaqayyoo isa dhaga'ee dubbate. Ilaakaa namichoo wanta waa'ee koo waan gaarii dubbatu jedhee mitiiree isa booda warri kaan harka rukutameefi inni akka hangafaa raajiitti ilaalamu nama 400 keessaa inni tokko Zedeqiyaan jedhamu haqeeyyuu kabalee hafuurri Waaqayyoo kun ana bira darbee si attamitti dhufe jedhee ni kabale. Isaan immoo dubbiin amma dubbate kun Waaqayyo biraa ta'uusaa gaafa kutaa isa olaanu kutaa golaatti littee dhokatti argitaatti hin jedhe. Isa booda Ahaab mootichi ajaja baase Mikiyaasin gara mana hidhaa haa deemu hamma gaafa nagaan deebi'ee dhufuutti nyaataaf biddeeniif bishaan malee waa tokko iyyuu akka hin arganne jedheetu warra mana hidhaa sana akeekkachiise. Egaa yoo ati nagaadhaan deebite ani Waaqayyo irraa hin dhageenye sabni kunis dhaggeeffatu dhaga'u jedhe ammas raajiin kun. Haa ta'u malee didanii akeeka Waaqayyoo qajeelfama Waaqayyoo malee gara duulaatti na deemanii galgala sana Ahaab rukutamee sagaleen immoo hundumtuu gara mana keessanitti galaa jedhu hin dhaga'amin. Akkas ta'e jechuudha. Akka ilaalcha namaatti akka yaada namaatti namni 400 nama tokko dogoggorsuu danda'a. Namumti sun iyyuu ani qofaan akkamitti jechuu danda'a. Warri 400 yoo akka jedhanii jedhee haala ilaalee ani immoo akkamitti faallaa dubbadha jechuu danda'a. Dubbii raajiidhaa garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo garuu waa'ee
raajii garuu sakame sasgadenne ka'umsisaa maddisaa waaqayyo bira yoo ta'e namni tokko dhaabbatee hafuu akka danda'u. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 yoo dubbifanne waa'ee Saamu'eel hubanna. Saamu'eelii guddachaa adeemee jedhe. Saamu'eel guddachaa adeeme garuu Saamu'eel fooniin qofa guddachaa adeeme miti. Saamu'eel fooniinis hafuurattis guddachaa adeeme. Inni guddachaa hin adeeme waaqayyo waan isaa wajjin jiruuf dubbiin dubbatu tokkoon ishee lafa akka hin buune waaqayyoon eeggataaf ture. Haaleluyyaa. Raajii dhugaa, raajii amanamaa, isa waaqayyo irraa dhaga'u, isa waaqayyo irraa hubatu, isa akka Saamu'eel. Egaa yeroo sana sabni Israa'el Daanii hamma Beersheebaatti Saamu'eel raajii waaqayyo isa amanamaa akka ta'e amananii fudhatan, beekanii fudhatan. Fakkeessaa dhatuun ta'e Saamu'eel waaqayyo irraa dhaga'ee waan dubbatuuf wanti inni dubbates waan lafa hin buuneef raawwannaas waan qabuuf raawwatiinsas waan qabuuf ijas waan qabuuf sabni Israa'el guutummaatti Daanii hamma Beersheebaatti Saamu'eel raajii waaqayyo isa dhugaa isa amanamaa akka ta'e beekanii fudhatan. Galanni waaqayyo haa ta'u. Daawiti hafuurri waaqayyo na keessaa dubbata, afaan koo keessa hafuurri waaqayyo na keessaa dubbate. Dubbiin isaas afaan koo keessa jira. Hafuura waaqayyootu keessa dubbata. Dubbii isaatu immoo afaan keenya keessa jira. Kanaaf raajiin hafuura waaqayyootiin keessa namummaa ofiitiin dubbiin isaas afaan namaa keessa waan jiruufi waaqayyoo biraa dubbatama jechuudha. Raajiin yookiis raajota baay'ee macaafa raajii baay'ee dubbifataniitu ta'e maqaa waaqayyootiin dubbatama, maqaa waaqayyootiin raajama. Waaqayyo gooftaan macaa akkana jedhee, waaqayyo inni hundumaa danda'u akkana jedhee natti dubbate, kana waaqayyo gooftaan macaatu dubbate jedhaniitu sagalee waaqayyo ta'uusaa, dubbiin kun dubbii waaqayyo biraa dhufe ta'uusaa, dubbiin kun dubbii waaqayyo biraa ta'e ta'uusaa agarsiisuudhaaf maqaa waaqayyootiin dubbatama jechuudha. Raajiin dhugaan, raajiin sirriin, ka'umsisaas kan maddisaas kan waaqayyooti waan ta'e. Biyyuma lafaa kana irratti iyyuu yerootti kitaabolee barreessanis yeroo qorannoo adda addaa barreessanii qorannoo adda addaa maxxansan illee hin waabeffatamu. Beekumsa namni tokko argate kan kooti jechuun hin danda'amu yookiis wanta namni tokko qoratee bira ga'ee jedhee kan kooteedhanii galmeeffachuu hin danda'amu. Akka abalu jedhetti, akka abalu qorateetti, akka abalu argateetti jedhameetu waabeffatamee barreeffama. Inni kun illee akkasuma jechuudha. Yeroo tokko garuu raajiin dubbatamu faallaa fedhii waaqayyoo akka ta'e, faallaa dubbii waaqayyoo irraa akka ta'e, kan wangeelaan ala ta'e akka ta'e hin argina. Fakkeenyaaf yeroo tokko yeroo baay'ee iyyuu namoonni raajota tokko irraa dhageessanii onlaayinii argitanii ta'een adda addaa guyyaan dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos bara akkasii guyyaa akkasii jedhanii warri raajan dhageessaniitu onlaayinii irraa yookiis gooftaa Yesuus Kiristoos bara akkasii yeroo akkasii guyyaan dhumaa yeroo akkasii jedhanii warra dubbatan. Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36, Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 32 irraa guyyicha yookiis yericha eenyuyyuu ergamoonni waaqarraa ilmis abbaa koo malee eenyuyyuu hin beeku jedhe gooftaa Yesuus. Guyyicha sana isa dhumaa yeroo sana abbaa koo isa waaqarraa qofaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis hin beekan jedhe. Akkasumas hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irraa gooftaa Yesuus akkana jedhe. Yeroo
yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne. Yeroo yookiis bara abbaan gooftummaa isaatiin dhaabe beekuun isiniif hin kennamne. Ergaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraa guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu beessa gootanii beeku. Guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftutti akka dhufu isin iyyuu beessa gootanii beeku. Egaa yaadi macaafa qulqulluu keessa sagalee Waaqayyoo keessa jiru isa kana. Sila raajii dubbatamu fedhii Waaqayyoo akeeka Waaqayyoo galmaan ga'uudhaaf Waaqayyo biraa kan ta'e akka ta'uu qabu. Dhugummaa of keessaa qabaachuu akka qabu ilaalleerra. Garuu namoonni tokko raajonni tokko warri ofii isaanii raajiidha jedhee of moggaasan waa'ee gaafa guyyaadhumaa gooftaa Yesuus Kiristoos itti deebi'ee dhufu raajanii mallattoo gaafii keessa galuu qabaa jechuudha. Yeroo adda addaattis raajamee utuu raawwatamee hafeera. Inni gara biraan raajii dhugaan Yesuus Kiristoosin mul'isuuf Waaqayyoof ulfina kennuuf namoonni gara mootummaa Waaqayyootti akka deebi'aniif kan dubbatamu. Raajiin yookiis bifa mul'ataatiinis kan kennamu innaan gaafa jalqabaa Yesuus Kiristoosin mul'isuuf ulfina Waaqayyoof kennuuf namoota immoo gara mootummaa Waaqayyootti gara Waaqayyootti akka deebi'aniif gochuuf malee waan adda biraa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irraa hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin geessa. Inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti beeksisaa, isinitti mul'isaa. Dubbiin dhugaan sun hafuurri dhugaan sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti isin geessa. Inni of keessaa fuudhee dubbata tun ta'e dhaga'ee dubbata. Akkasumas Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 14 irratti dhufee dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina kenna. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun dubbii Kiristoos keessaa kan Yesuus Kiristoos dubbate keessaa fuudhee waan nutti mul'isu, fuudhee waan nutti dubbatu inni ulfina anaaf kenna. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti yeroo barsiisaa ture, yeroo bartoota isaa wajjin barsiisaa ture, bartoonni isaa hubannaan isaanii gabaabaa ture. Isa booda garuu erga hafuura qulqulluudhaan guutamanii erga hafuurri qulqulluun isaaniif kenname kaasanii garuu waan baay'ee hubatan. Gargaarsa hafuura qulqulluutiin jecha gooftaa Yesuus Kiristoos kanaan dura fakkeenyaan isaan barsiisaa ture deebi'anii maal ta'an hubatan. Kanaaf hafuurri qulqulluun jecha Yesuus Kiristoos keessaa fuudhee waan dubbatuuf isaaf ulfina kenna. Raajiin kan dubbatamuufis Yesuus Kiristoosin mul'isuuf. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irraa hafuura isaa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan erga. Hafuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun immoo anaaf dhugaa hin ba'u. Haleluuyaa. Hafuura isaa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan erga. Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin ani gara abbaa nan deema. Hafuura isiniif dubbatu isiniif nan erga. Inni immoo amma bara baraatti isinii wajjin jiraata. Waa'ee koos dhugaa ba'aa isiniinis karaa isinitti agarsiisaa jedheetu dubbate jechuudha. Inni gara biraan raajiin cubbuutti nama akeekkachiisuuf akkasumas immoo guddina jireenya hafuuraatiif barbaachisa dubbatama. Raajii dhugaan cubbuutti akeekkachiisuudha. Akkasumas immoo guddina jireenya hafuuraatiif. Daawiti jal'ina guddaa tokko hojjete, yakka guddaa tokko hojjete garuu mootiidha. Yakka guddaa jal'ina guddaa inni hojjete
haala manaa Uuriyaa heetichaa jal'inaan harkaa fudhatee Uuriyaan immoo akka adda waraanaa irratti du'u taasise. Yakka guddaa kana Waaqayyo irratti yeroo inni hojjete Waaqayyo raajicha Naataan jedhamutti erge. Iddoo kanatti haa hubannu. Raajichi Naataan kuni mootitti dubbachuu deema. Mootii biyya bulchu, mootii qaboo qabutti dubbachuu deema. Daawit immoo cubbuu keessa jira. Yakka guddaa jal'ina guddaa keessa jira. Dhufee bifa fakkeenyaatiin mandara tokko keessa sooressa qabeenya guddaa qabu, loon baay'ee qabu, sa'as qabu, akkasumas immoo hiyyeessa tokko mandara sana keessa kan jiru, inni immoo hoolaa tokkittii kan qabu, hoolaa tokkittii sana alas kan hin qabne akka jiraatan itti mee gaaf tokko sooressa sanatti keessummaan gaafa dhufu keessummaa sana keessummeessuudhaaf sooressi suni qabeenya qaburraa qalee keessummeessuu mannaa mararsiifatee kan namicha ishee hiyyeessa tokkitti hoolaa sana fuudhee qalee akka keessummeesse fakkeenyaan itti dubbannaan Daawit ni aare. Baay'ee aare. Attamitti mootummaa koo keessatti biyya an bulchu keessatti sooressi hammana ga'u hiyyeessa tokkittii kan akkasittiin miidha jedhee aaree du'utu ta'aaf jedhe. Du'utu ta'aaf. Yeroo sanatti raajicha kalee yaa mootii kun si'e. Haaleluu. Hafuurri kun raajiin karaa fura qulqulluutiin cubbuu akeekkachiise. Bifa kanaan utuu ta'uu baatee Daawiti amanuu dhiisuu danda'a ture yookiin deemne. Garuu ogummaa Waaqayyo nama kanaaf kenne, raajii kanaaf kennee itti dubbatee Daawiti hin gadde, hin na'e. Ani dhuguma Waaqayyoo yakkeera jedhe. Ani dhuguma Waaqayyootti balleesseera jedhe. Qalbii jijjiirrate. Haaleluyyaa. Waaqayyoof galanna ta'u. Qalbii jijjiirrate. Raajiin kan namatti dubbatamuuf hafuurri qulqulluun cubbuu namaa akeekkachiisuudhaaf. Akkasuma immoo guddina jireenyaa hafuuraatiif. Mee hayaannu Daawit haala sana keessa utuu jiru raajichi Naataan yookiis namni raajiin gara biraan dhaqee ati ammayyuu dabaltee moota. Mootummaan kee bara baraan dhaabbata. Biyyoota na ollaa kee jiru baay'ee warra diina kee ta'e akka kee jala galfatta jedhee raajiin guddime. Maal bu'aa qaba? Bu'aa qaba. Daawitoo yakkaa fi jal'ina guddaa keessa jira. Har'a bara keenya keessa kan namoota baay'ee karaarraa hambisee kana ta'uu danda'a. Namoonni baay'ee yakka guddaa keessatu jiran, cubbuu guddaa keessatu jiranii raajoti jalaa baataa, konkolaataa bittaa, mana ijaartaa waan baay'ee jiru. Baay'ataatu siif dabalamaa. Namni yeroo itti qalbii jijjiirratullee argachuu hin danda'u. Raajiin sobaa maal taasisa jiru? Namni akka qalbii hin jijjiirranneef, namni akka cubbuu irraa deemuu hin dandeenyeef maal godhu? Nama daangessa. Garuu warri Waaqayyo irraa dhaga'an, warri akka raajii Naataan isa Waaqayyo irraa dhaga'an warra dubbatan yakkaaf cubbuu irraa akka deebi'aniif, qalbii akka jijjiirrataniif nama gargaara. Daawitis carraa kana argatee Waaqayyo fuula Waaqayyo duratti hafe. Yakkaaf cubbuu hojjeteef silaa du'uu danda'a. Egaa atoo si'achi hin duutu jedhe. Egaa si'achi atoo hin duutu. Maaliif amanee fudhateetu yakka isaa qalbii jijjiirrate. Malee yakka jal'aa hojjete fuula Waaqayyo duratti. Garuu kaffaltii barbaachisu kaffalee. Kaffaltii barbaachisu garuu kaffaleeraa isaa yeroo biraa wajjin ilaalla. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-12 yeroo dubbifattan argattu iddoo nama dubbadhe waa'ee Daawiti. Akkasumas macaafa seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti Abrahaam Waaqayyo biyya keetii ba'iitii bakka itti si agarsiisu deemii jiraatu jennaan deemee yeroo sanatti mandara Geraar jedhu keessa jiraata. Geraar sana keessa immoo mootii Abimelek jedhutu bulcha. Kanaaf Abrahaami waa'ee haadha manaasaa Saaraatii fi
Bakka deemu hundumaatti sodaatu ana ajjeesanii ishee fudhachuu danda'u maaliif bareeddudha waan taateef. Kanaaf yoo si gaafatan obboleettii kooti jedhii jedhaan ofiisaatis yeroo gaafatamu obboleettiidha. Mootiin Geraariin bulchu Abimelek kuni Saaraa waan argee fi jaallatee hin fichisiisee gaafateennaan Abraham gaafannaan isheen obboleettii koo jedhee ishees gaafatamnaan obboleessa koo jettee kanaaf hin fudhatee fuudhuudhaaf murteesse jechuudha. Haa ta'u malee hafuurri Waaqayyoo akkana dhufutti Abimelekin bira dhaqe. Ati du'uuf jira sababiin isaa haadha manaa abbaa manaa qabdu dubartii abbaa manaa qabdu waan fudhatte du'uuf jirtan. Ani wallaalummaadhaan kana godhe malee innis obboleettii koo jedhee wallaalummaadhaan kana godhee jennaan. Akkati wallaalummaan kana goote beeka garuu fuula koo duratti akka hin gooneef karaa siif hin laanne amma namichaaf deebisi namichi raajiidha siif kadhata jedheen Waaqayyo. Na akeekkachiise jechuudha. Abimeleki sagalee Waaqayyoo hin dhaga'e Abrahaamin waamee ilaa manaa kee kunuutti maaliif sila yoo akka jettee jedheeni hin deebiseefi Waaqayyo immoo kan kanarraa ka'e hin eebbise warri manaa isaa hundumtuun eebbifaman dhala godhachuus hin danda'an Abrahaamis hin kadhateefi jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa raajiin sagaleen raajii yeroo dhufu cubbuurra nama akeekkachiise akka namni cubbuun gooneef akka namni cubbuun hojjenneef cubbuurra nama akeekkachiise. Cubbuun dalagamee yoo ta'e immoo akka Daawit akka namni qalbii jijjiirratu nama taasisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 hafuurri qulqulluun yommuu dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdis biyya lafaa hin barsiisa. Hafuurri qulqulluun yommuu dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdis biyya lafaa saba nu hunduma keenya barsiisa. Nu hubachiisa. Kanaaf bara kakuu haaraa keessatti sababii hafuurri qulqulluun keessa namaa jiruuf keessa namaa buufatuufi namni cubbuu isaatti of ceephaa. Yakka yoo hojjetu of ceephaa. Maaliif of ceephaa? Namni lammaffaan dhalatiin tokko cubbuu yoo hojjete yeroo baay'ee yoo laaltanii waayyuutti hin fakkaatu. Namni lammaffaan dhalate Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhate garuu hafuurri qulqulluun waan keessa isaa jiruufi yakkaaf cubbuu yeroo hojjetu of ceephaa. Hin gadda. Kanaaf hafuurri qulqulluun yommuu dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdis hin hubachiisa. Cubbuun abboomamuu dhiisudha. Cubbuun abboommii Waaqayyoo hin raawwatin abboommii Waaqayyoo kenne raawwachuu dhiisuu isan hin godhin jedhe immoo gochuu faallaa dubbii Waaqayyoo jiraachuu. Waa'ee qajeelummaa amantiidhaan wajjin kan wal qabatu Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusa, Yesuus Kiristoos qajeelummaa keenya ta'uusa. Waa'ee firdis immoo biyyi lafaa kun yakka isheef akka adabamtu sagalee Waaqayyoo kan dubbatu. Egaa hafuurri qulqulluun yeroo jalqabaa bartootaa fi namoota yeroo sana achi turan gaafa ayyaana waggaa 50ffaa sana hojii ergamootaa boqonnaa lama hin arganna. Hafuurri qulqulluun yeroo jalqabaatiif isaan irra bu'e. Hafuurri qulqulluun yeroo jalqabaatiif yeroo isaan irra bu'e isaan hundumti isaanii akka hafuurri isaanii kennetti sagalee afaan haaraan dubbatanii jedha. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een danuun achi jiranii wanti kun maal ta'inaa waan haaraa takka ta'e hin beeku. Afaan numa keenyaan afaan adda addaatiin waan isaan jedhan dhageenya jedhanii garuu immoo machaa'anii ilaalannaan Phexros achi ol jedhe. Phexros ka'ee maal jedhaan? Yaa namoota Israa'el ammallee ganama keessaa yeroo isaatii sadii yeroo machaa'an miti. Garuu wanti isin argitanii wanti isin dhageessan kun isa Gooftaa Yesuus Kiristoos abdachiise abbaa bira dhaqee hafuura isiniif ergasanii jedheetu isin Yesuus Kiristoos kana hin ajjeeftan hin fanniftan
Yesuus Kiristoos kana hin faliftan inni garuu du'aa ka'e akka Waaqayyo isa yeroo akka Waaqayyo akeekee ture akeeka isaatitti du'ee du'aa ka'ee gara Waaqaattis ol ba'ee kunoo hafuura qulqulluus nuuf erge yeroo jedhanitti jedheen isaanitti metti garaan isaanii baqaqe jedha. Haleluuyaa. Garaan isaanii baqaqe inna'an maaliif Yesuus Kiristoosin akkamitti akka fallisan hin beeku turan dhoksaatti miti qaba. Nama yakka hin qabne nama balleessaa hin qabne Phiilaaxoosuu jedheera ani dhiiga qulqullaa'aa kanarraa garaan isaanii baqaqe. Kana maaltu godhe? Hafuura qulqulluutu godhe. Haleluuyaa. Yeroo sana garuu maalan fannisi jedhan. Yeroo hafuurri qulqulluun dhufee jireenya isaanii tuqe keessatti garuu garaan isaanii baqaqe. Yakka godhan hin jaallatan. Egaa yaa obboloota nana maal goonure jennaan Yesuus Kiristoositti amanaa isa maqaa isaatiinis cuuphamaa isinis maatii keessan isin fayyadu. Haleluuyaa. Gaafuma sana namoonni 3,000 ta'anii isaanitti dabalaman. Kana hafuura qulqulluutu godhe malee keessa yaada namaatti dubbate malee yaada isaaniitti dubbate garaan isaanis kan baqaqee ta'eef kanaaf malee jarri warrumaa jalqabayyuu Yesuus Kiristoosin fannisi jedhaa turan. Mata jabeenyummaan akka namni qalbiin jijjiiranne nama taasisa. Akka namni hafuura qulqulluun dhageenye nama taasisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 7:51 irraa isin mata jabeeyyii nana garaan keessan akka garaa warra Waaqayyootti hin amananii gurri keessan akka gurra warra Waaqayyoon hin amananiiti. Akkuma abboonni keessan gochaa turan isin yeroo hundumaa hafuura qulqulluu jalaa jirtu. Mata jabummaani sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuuni akka qalbiin jijjiiranneef Waaqayyo namatti hin gammanne taasisa. Hafuurri qulqulluun akka namatti hin gammanne taasisa. Kanaafitu iddoo kana irratti isin akkuma isaanii mata jabeeyyiitu akkuma isaanii akkuma abboota keessan durii mata jabeeyyiidha. Hafuura qulqulluu jalaa diddu. Gurri keessan akka waan warra hin amanne yaadi keessan akka sanittidha. Waaqayyo laphee cabaa garaa hubataa sagalee isaa dhaga'u hafuura isaa dhaggeeffatu nuuf laatu. Sagalee Waaqayyoo dhageenye kan ittiin jireenyi keenya haareffamu kan ittiin qalbiin keenya haareffamu akka ta'u Waaqayyo garaa akkasii nuuf uumu. Sagalee Waaqayyoo ani nama isa yerootti an dubbatu garaansaa hollatu itti nan dhiyaate garaansaa cabaa ta'e itti nan dhiyaate isa mata jabeessani. Kanaaf hafuurri qulqulluun yaada namaa jireenya namaa hafuura namaa kanatu qajeelcha jechuudha gara dubbii Waaqayyoo. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ittaansinee amala raajota sobduudhaaf waliin ilaala. Amala raajota sobduu amma ammaatti amala raajii dhugaa ilaallee amala raajota sobduu immoo qabxii 6 fakkaata waliin ilaalla. Inni jalqabaa amalli raajota sobduudhaa utuu hin ergamin ofuma isaaniitii raajoof taasisu. Utuu waamicha raajummaa hin qabaatin utuu Waaqayyo raajiidha jedhee isaanii waamimmaa of taasisu raajii of taasisu. Ani raajiidha jedhu sadarkaa yoo ofiif kennu meejar profeetis ofiin jechuu danda'u. Egaan ofii isaaniitiin maal gochuu ofii isaaniitiin of waamu raajii godhanii of waamu malee Waaqayyo isaanii waamne raajii waamaman raajummaatti kan waamaman miti jechuudha. Bara Ermiyaas keessaa macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irraa yoo dubbifannu Waaqayyo immoo anaan raajonni suni maqaa kootiin raajii sobaa dubbatan malee ani isaan hin ergine ani isaan hin abboomne isaanittis hin dubbanne isaan mul'ata sobaa hooda waa'ee hin baamu gowwomsaa garaa isaanii keessatti yaadanii qopheessanis isinitti raajii hin dubbatu jedhe. Bara Ermiyaas keessa raajonni sobduun hedduu ture jechuudha. Waaqayyo kanaaf Ermiyaasitti dubbata. Waaqayyo immoo anaan jedhe Ermiyaas.
raajonni sun maqaa kootiin raajii sobaa dubbatan malee maqaa waaqayyootiin raajii sobaa dubbatan malee ani isaan hin ergine isaan hin abboomne isaanittis hin dubbanne isaan mul'ata sobaa hooda waa'ee hin baafne gowwomsaa garaa isaanii keessatti yaadanii qopheessanis isinitti raajii hin dubbatu. Isa kana itti yaadanii jecha itti yaadanii yaada garaa isaanii keessatti qopheessaniitu maqaa waaqayyootiin raajii dubbatu jecha. Kanaaf waaqayyo Ermiyaasitti akkana jedhee dubbate. Ermiyaas 29 salgaffaa irratti immoo macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 9 irratti immoo isaan maqaa kootiin raajii sobaa isinitti dubbatu malee ani isaan hin ergine jedhe. Kana waaqayyotu dubbate. Fakkeenyaaf bara sabni Israa'el booji'amanii mootiin Baabiloon isaan booji'ee baay'ee isaanii gara biyya Baabiloonitti geesse. Isa kaan immoo qabeenya mana qulqullummaa keessa jiru mi'a mana qulqullummaa keessa jiru iyyuu guurratee deeme sana raajoti tokko ka'aniitu waaqayyo ba'aa waanjoo ulfaataa kan Baabiloon isinirraa cabsaa mi'a mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa saamamellee maal godha deebisee fichisiisaa jedhanii raajii dubbatan. Raajiin kun bareedaa fakkaata. Raajiin kun bareedaa fakkaata. Maaliif yeroo irra isaa keessa ilaalanii gaariidhuma qaba. Waanjoo mootii Baabiloon Israa'el irraa cabsaa mi'a mana qulqullummaa keessaa fuudhatamee deemames hin deebise. Garuu yeroon isaa yeroo sana miti. Yeroon isaa yeroo waaqayyoo miti. Kanaaf Ermiyaas immoo isa kana hin hubata ture. Karaa Ermiyaas immoo maal jedha iyyuu mootii Baabilooniif cal jedha abboomamaa harka isaa jala bulaa isaaf iyyuu kadhadha yoo inni nagaa qabaate isinis nagaa qabaattu jedheetu dubbataa ture. Maal jechuudhaan jedhee raajiin sobaa suni bareedaa fakkaata. Waan mo'ichaa fakkaata. Fudhachuun isaas namatti ulfaata. Inni kun garuu ulfaataadha. Inni raajii dhugaan kun. Haa ta'u malee raajiin dhugaan isa yeroo isaa eegee isa waaqayyo biraa ta'e. Sabni Israa'el kuni sabni Israa'el kun harka garbummaa jalatti akka jiraatu waggaa 500 harka garbummaa jala akka jiraatu waggaa 430 mootii Fara'oon jala biyya Gibxi keessatti waggaa 70 immoo harka mootii Baabiloonitti akka garbummaatti jiraatu Abrahaamitti dubbatame. Waaqayyo Abrahaamitti hime dhaloota si boodaan dhufu harka nama ormaa keessatti akka cunqurfamu. Kanaaf yeroo sana keessatti mootii Baabilooniif buluun waggaa 70 kaa'ame sana mootii Baabilooniif abboomamuun murteessaa akka ta'e Ermiyaas dubbataa ture. Warri didanii ittiin fincilan akka dhuman warri abboomamanii jedhan garuu akka jiraatan argina. Hisqeelis waa'ee raajota sobaa kana waan dubbate qaba. Macaafa raajicha Hisqeel boqonnaa 13 lakkoofsa 1 yeroo dubbifannu mul'anni isaan argan waa'ee hin baasu. Mul'anni isaan argan waa'ee hin baasu. Hoonni isaan dubbatanis soba. Isaan utuma ani waaqayyo isaan hin ergin waaqayyo akkas jedhee dubbateera jedhanii dubbii isaanii akkan fiixaan isaaniif baasuuf ana hin eeggatu. Isa sobaan maqaa waaqayyootiin raajii dubbatan caalmaan immoo maal eeggatu akkan isaaniif fiixaan baasuuf nu eeggatu. Ofii qindeeffatan ofii isaaniitii yaadan waaqayyo irraa waan fudhataniif malee baran hin qaban garuu maal yaadu immoo akkan isaaniif fiixaan baasuuf nu eeggatu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ammas an Ermiyaas Hanaaniyaa raajichaan yaa Hanaaniyaa mee dhaga'ii ati namoonni kun
soba akka amananiif isaan wallaalchifta malee Waaqayyo si hin ergine jedhe. Anaaniyaadhaan yeroo sana waa'ee booji'amuu saba Israa'el ilaalchisee mootiin Baabiloon aboonsaa akka isaanirraa ka'u harka mootii Baabiloonii akka ba'anii mi'i badee fi hatamee deeme immoo akka deebi'amu raajii dubbata. Haa ta'u malee Ermiyaas yeroo sana waanjoo Waaqayyotti mee waanjoo tolchadhuuti waanjoo jechuun qambarriidha deetti waanjoo tolchadhuuti keewwadhu deemitti jedhe. Yeroo naqeetti keeyatee deemu bakka luboonnii fi geggeessitoonni waldaa guutummaan jiranitti Anaaniyaan raajii kana dubbata. Kana booda waanjoo sana harkaa fuudhee cabsee akka kanatti waanjoo Baabiloon Israa'el irraa qabu an cabseera jedheetu raajii dubbata. Yeroo sanatti si'a lammaffaa Waaqayyo raajii Ermiyaasitti dubbate ati waanjoo mukarraa hojjetame cabsite garuu waanjoon sibiilaa siif qophaa'ee jira hin jedhan abboomamuu barbaade jedhe. Egaa maal jedhe Ermiyaas ati yaa Hanaaniyaa sabni kun sobaan akka dhaga'u sabni kun akka gowwoomfamu itti dubbattee wallaalchisaa jirta malee Waaqayyo sitti hin dubbanne jetti. Kanaaf raajonni akkasii maal godhachaa ofii isaanii of muudu ofii isaanii of kaasu Waaqayyo irraa guutuu dhageenyitu Waaqayyo akkana jedhanii dubbatu. Raajiin akkasii kun gara badiisaatti gara kufaatiitti gara yaada Waaqayyoon alaatti nama geessa jechuudha. Inni taanu amalli isaanii inni taanu galma hin gahu. Raajiin sobaa galma hin gahu. Kana gara murtanii beekuun barbaachisaadha. Bifa kamiin dubbatama? Bifa amma jennuun bifa nama amansiisuu danda'uun bifa bareedaa ta'een yeroo irrisaa keessa ilaalamu mo'icha guddachuudha, fiiguudha, tarkaanfachuudha, jijjiiramuudha kana fakkaachuu danda'a. Akkuma saba Israa'elitti dubbatamaa ture garbummaa jala jiraachuun gaarii miti. Garuu immoo galmama. Waaqayyo biraa miti taanaan galmama. Karaa taphachuu akkuma Raamoot Gili'aaditti dhaqanii duulanii fedha Waaqayyo ala mootichis du'ee Raamoot Gili'aadii situun qabamin hafee jechuudha. Kanaaf raajiin sobaa gowwoomsaa fakkaatee wallaalchisuudhaanis jechootitti miidheeffamee haa dubbatamu malee galma ga'uu hin danda'u. Kanaaf amalli isaanii tokko maal ta'a? Galmama. Kan nuti yeroo darbee sirra deddeebinee raajii dubbatamu qayyabachuun, dhaggeeffachuun, barreeffachuun, galmeeffachuun yoo danda'ame waraabanii kaa'uun barbaachisaadha jennuu fi jedhamee fi yeroo isaa eeganii galma ga'eera moo galma hin geenye jedhanii madaaluun akka danda'amuuf. Macaafa keessa Leewwii boqonnaa 18:22 raajiin tokko maqaa Waaqayyootiin erga dubbatee booddee dubbichi yoo raawwatamuu yookiis dhugaa ta'uudhaa baate dubbichi isa Waaqayyo hin dubbatini. Raajichi kana ta'innaadhaan waan dubbate isa hin sodaatinaa. Raajiin tokko maqaa Waaqayyootiin dubbatame yoo tuu hin raawwatin yoo hafe dhugummaan isaas yoo hin raawwatamin hafe inni kun Waaqayyo biraan dubbatame. Raajichumatu ta'innaadhaan dubbate waan ta'eef isa kana sodaatinaadha sagalee Waaqayyo. Kanaaf raajii dubbatanii galma hin geenye yoo ta'e Waaqayyo biraan jechuudha. Galma hin geenye kanaaf raajii dhugaa miti jechuudha. Raajiin dhugaan inni tokko galma ga'uusa raawwatamuusa yeroo isaa eegee amma akkasina jenne gooftichis Abrahaamiin bara eegalyoowwana gara kee deebi'ee dhufaa ati manaa kee ilma deessee ilma siif godhattee na eegdee waggaa sana booda akkuma beektanii Abrahaam Yisihaaqeen ilma godhate jechuudha. Kanaaf raajiin kun utuu yeroo sana hin galmoofne ta'e macaafa qulqulluu irrattis utuu hin keeyamne ta'e har'a nuyi waa'ee isaa dhaga'uu dandeenya. Har'a nuyi waa'ee isaa wal dubbachisuu hin dandeenya. Egaa raajiin kan Waaqayyo biraa ta'e yeroo isaa eegeetu akka kanatti galma ga'a jechuudha. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 22 lakkoofsa 88 irraa iddoo silaa sanaa Mikiyaas immoo
Mikiyaas immoo yoo ati nagaadhaan deebiteef Waaqayyo dhugumaan anatti hin dubbanne kanas sabni kun hundinuu haa dhaga'u jedhe. Kanaaf Raamoot Gili'aadin qabachuun hin danda'amu. Dhadheen lola hin lolini. Sagalee Waaqayyoo sagaleen kun deeggarsi kun Waaqayyo biraa siif hin dhufne yeroo jedhetti hin dide mootichi ati waa'ee koo faalaa dubbatte jedheeni garuu mootichi dhaqee du'e. Akkuma itti himame akkuma raajiin kun itti hime. Yeroo sanatti maal jedheen? Namichi maal jedheen? Mootichi maal jedheeni? Hamma an nagaadhaan deebi'utti mana hidhaa turu jedhan. Yoo inni Mikiyaas raajichi maal jedha? Yoo ati nagaadhaan deebite raajii kanaan Waaqayyo natti hin dubbanne. Wanta dubbadhe kana Waaqayyo natti hin dubbanne kana immoo sabni kun haa dhaga'u jedhe. Kanaaf warri raajii dhugaa dubbatan warri Waaqayyo irraa dhaga'anii dubbatan himanii shakkii qaban, sodaa hin qaban, yaaddoo hin qaban. Raawwachuu kan Waaqayyooti qaba. Haleluuyaa. Raawwachuu kan Waaqayyooti. Warri raajii dhugaa dubbatan Waaqayyo irraa warri dhaga'an. Yeroo dubbatanis, yeroo beeksisanis shakkii hin qaban, ija guutuudhaan, ija jabinaanitu dubbatu. Raawwachuun isaa kan Waaqayyooti waan ta'eef. Kanaaf utuuti deebitee nagaadhaan galtee maal ta'a? Waaqayyo natti hin dubbanne isa kana immoo sabni kun hundinuu haa dhaga'u jedhee. Inni gara biraan raajiin sobaa fakkeessituudha jedha isaanii sagaleen Waaqayyo fakkeessituudha. Warri raajii sobaa soban fakkeessuudhaan dubbatu hin fakkeessu. Wangeela Maatewos boqonnaa 7:15 beeksisa dubbifannee jalqaba. Raajota sobduurraa of eeggadhaa. Isaan hoolaa fakkaachuudhaaf laroo hoolaa uffatanii gara keessanii dhufu keessa isaaniitiin garuu yeejjii butataniidha. Hin fakkeessu. Hoolaa fakkaachuudhaafitu laroo hoolaa uffatu. Keessi isaanii hoo yeejjii. Yeejjii beektu miti. Yeejjiin hamtuudha. Hamtuudha baay'ee yeejjii. Yeejjiitti gogaa hoolaa uffisaa. Yeejjii National Geographic irraa inni ilaaltu yoo ta'e yeroo baay'ee leenci qofaama isaa adamsee nyaata miti yeroo baay'ee qofaama isaa adamsee nyaata. Leencis wal gargaaruu hin danda'a garuu yeroo baay'ee leenci qofaas adamsee nyaata. Yeejjiin garuu 20-30 ta'anii wal adamsu. Yeroo qabatanii jedhanis qilleensuma irratti kukkutatanii fixu. Yeejjiin hamtuudha. Bineensa daggalaa jiran keessa hamtu. Aadaadhaan dur namoonni dur gafarsa ajjeesaniitu gootummaa isaanii mul'isu. Gootummaa isaanii mul'isu dur. Bara durii dhiirri baqqoo deemeetu jedhama. Baqqoo deemeetu gafarsa ajjeesee gaafa gafarsaa kana fuudhee galee faachaa dhaabbateetu ani goota kanaaf kabajni hawaasa keessatti qabu guddaadha. Haati manaa isaa iyyuu daratee jedhu bishaan waraabachuu godhatti. Eenyutu sadarkaadhaan caalaa jedhama yoo jedhametti garuu nama yeejjii ajjeesetu nama gafarsa ajjeese caalaa jedhamee gootummaan kan yeejjiitu caale jechuudha. Abbaa yeejjii ajjeesetu caalmaa gootummaatti beekame. Toora durii akkas ture. Kana abbaa kooraan dhagaye. Maal jechuun barbaade yeejjiin hamtuudhaas hatteedhaas yeroo isin lamaan laattu keessi ishee akka yeejjii butatanidha. Keessi warra raajii sobaa kun hin fakkeessu. Fakkeessuudhaaf immoo hoolaa fakkaachuudhaaf gaarii fakkaachuudhaaf immoo raree hoolaa ofirra buusu jechuudha. Raree hoolaa ofirra buusaniitu keessa isaanii waan jiru immoo baasu. Inni gaa akka yeejjii butatanidha jedha sagalee Waaqayyoo isaanii. Hojii ergamootaa boqonnaa 20:29 irraa erga ana deeme immoo warri akka yeejjii sodaachisoon hoolota karra keessatti kan hin hambifne akka isin gidduu lixan ani beeka. Phaawulos yerootti biyya Efesoon keessatti tajaajilaa ture isa booda gara biyya Israa'el deebi'uuf karoorsee jedhetti waamicha isaatiif deebi'uu jedhee
waa'ee saba Efesooniin jiranii geggeessitoota walitti qabeetu isaaniin akeekkachiisa. Saba Waaqayyoo eega. Saba Waaqayyoo sirriitti eega. Isaaniin to'adhaa. Yeroo ani adeemutti warri akka yeeyyii sodaachisoon warri akka yeeyyii sodaachisoon hoolota karra keessatti kan hin hambifne isin gidduu akka galan ani beeka. Raajii argeetu isaanitti dubbata. Yeroo akka jedhuun immoo isaanuma keessaa geggeessituma warra jiran keessaa booda barsiisa wallaalchisaa kan amantoota karaarraa kaachisu kan duukaa bu'an kan geggeessan akka jiran isaanitti dubbata. Egaa warri akka yeeyyii sodaachisoon kun hafuura sobaa, hafuura wallaalchisaa, hafuura fakkeessummaa isaan keessa jira jechuudha. Hafuura akkasii kun maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame yaadu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota si'anaarraa, dhaloota ammaarraa, bara si'anaa kanarraa, bara dhufutti ofiisaatiin yeeyyii dhaga'uu bakkeensaa hoolaa fakkaatee raaroo hoolaa uffatee kan dhiyaatu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame yaadu. Miidiyaarraa, onlaayiniirraa bifa adda addaatiin kan of mul'isu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame yaadu. Hallelujah. Macaafa raajicha Hisqeel boqonnaa 22 waa'ee gurguddoota saba Israa'eliif geggeessitoota saba Israa'elii yeeyyiitti fakkeessee dubbata. Gurguddoonni ishee keessatti akka yeeyyii waa qabatee kukkutatuuti. Isaan bu'aa jal'inaa argachuudhaaf dhiiga hin dhangalaasu namas hin ajjeesu. Gurguddoonni Israa'el yeroo sana kan inni waa'ee Israa'el kan inni dubbatu ishee keessatti akka yeeyyii waan argatan bubbutatan bu'aa jal'inaa argachuudhaaf dhiiga dhangalaasu nama ajjeesu. Waaqayyo nuuf fadhiisu. Geggeessitoota keenyas, geggeessitoota biyyaa, geggeessitoota waldaa, geggeessitoota maatii Waaqayyo nagaadhaan eegu. Hafuura yeeyyiirra, hafuura yeeyyii, hafuura jal'inaa, hafuura fakkeessummaa, hafuura wallaalchisu maqaa Yesuus Kiristoosiin haa rukutu. Inni gara biraan abdii sobaatiin nama gowwoomsu. Warri raajii sobaa dubbatanii abdii sobaatiin nama gowwoomsu. Biyyi saamamtee weeraramteetu jiru biyyi nagaadhaa jedhu. Biyyi nagaatu hin ta'in nagaa jedhu. Biyyi beela'eetu jiru quufatu jira jedhu. Dubbii sobaatiinitu nama gowwoomsu. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 14 Waaqayyo immoo anaan jedhe. Waaqayyo immoo anaan raajonni sun maqaa kootiin raajii sobaa dubbatan malee ani isaan hin ergine, ani isaan hin abboomne. Isaan mul'ata sobaa hooda waa'ee hin baafne gowwoomsa garaa isaanii keessatti yaadanii. Sakanaaf iddoo kana dubbachuu barbaada. Gowwoomsa abdii sobaatiin nama gowwoomsuu isa jedhuuf gowwoomsa garaa isaanii keessatti yaadanii qopheessanii raajii dubbatu. Ammas macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 23 Waaqayyo gooftaan machaa raajonni abdii sobaatiin waan isin gowwoomsaniif waanta isaan isinitti dubbatan hin dhaga'inaa. Isaan waanta yaada isaaniitti mul'ate isinitti dubbatu malee waanta yaada isaaniitti mul'ate isinitti dubbatu malee waanta an Waaqayyo jedhu isinitti hin dubbatan jedheetu bara sana saba Israa'elitti dubbata. Barri kun keessumaa bara sabni Israa'el mootii Baabilooniin booji'amee iddoo sila ilaalle sana gadda guddaa keessa jiru, akka garbummaa keessa jiru. Baay'een isaanii bilisa ba'uu hin barbaadu. Garuu waggaa 70 muramaa, waggaa 70 keessatti akka harka garbummaa jala jiraatan beekamaa. Haa ta'u malee yeroo sana keessatti sagalee abdii, sagalee fakkaanne itti himaa turan. Dhimmoota waanjoon mootii Baabiloon hin cabaa, mi'i hatamellee deebi'ee hin dhufa jedhaniitu abdii sobaa itti himu. Kun har'allee baay'eedha bara keenya keessa. Abdii sobaatiinitu nama karaarraa kaachisu jechaadha.
gara xumuraatti geesseera. Inni gara biraan milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee agarsiisu. Milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee agarsiisu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 masiihonni sobaatii fi raajonni sobaa ba'anii yoo danda'ame warra Waaqayyoo fo'aman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee agarsiisu. Warruma Waaqayyoo fo'ame iyyuu warruma Waaqayyootti of kenne iyyuu wallaalchisuudhaaf milikkitaaf dinqii gurguddaa agarsiisu. Waa'ee milikkitaaf dinqii gurguddaa kana irratti of eeggachuun barbaachisaa jechuudha. Milikkitiif dinqii gurguddaa baay'een Waaqayyuma biraa taa'e jennee fudhachuun sirrii miti. Mul'ata boqonnaa 16 maalidha? Isaan hafuurota seexanaa warra milikkita gurguddaa argisiisanii. Hafuura seexanaa warra milikkita gurguddaa argisiisanii. Isaan kun mootota guutummaa biyya lafaa lola guyyaa isa guddicha kan Waaqayyoo hundumaa danda'uuf walitti qabuudhaaf warra ba'anidha. Inni gara biraanii qabxiin dhumaa ilaallu raajonni sobaa kun seera malee jiraatu. Seera malee jiraatu abboommii Waaqayyoo hin eegan jechuudha. Seera malee jiraatu abboommii Waaqayyoo hin eegan. Tasalonqee 2:2 Waaqayyoon mormanii isa irratti ka'uun utuu hin dhufin inni hamaan seera malee jiraatus ilmi badiisaa sun utuu bakkatti hin baafamin guyyaan sun hin dhufu. Kanaaf namni tokko karaa malee isin hin wallaalchisin. Warri Waaqayyo malee jiraatan ayyaana Waaqayyo keenyaa argachuun gadhiisatti jiraachuu qaba jedhanii yaada isaanii jijjiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin isa kophaa isaa gooftummaa qabus gananii lo'anii nu gidduu galaniiru. Isaan kun waanta yakka isaanitti mursiisu kana jalatti duraan dursanii caafamaniiru jedha. Galaatiyaa boqonnaa 5:17 fedha fooniif hafuuraa fedhi foonii hafuuraan hin morma, hafuurris fooniin hin morma. Isin waan jaallattan akka hin goone isaan kun lamaan waliin mormu. Kanaaf seera malee jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Foonni hafuuraan morma, hafuurri fooniin morma. Kanaaf seera malee jiraachuun hin danda'amu. Dabalee iyyuu maal jedhaanii warra raajii sobaa dubbatan kanaan isaan albaaleeyyii akka saroota nyaatanii hin quufne jedhu. Kitaaba qulqulluu keessaa Isaayaas boqonnaa 56:11 isaan albaaleeyyii akka saroota nyaatanii hin quufneeti. Eegdota waa hubachuu hin dandeenyelas hundumti isaanii adduma addaan waanuma isaanitti tolu hin barbaadu. Bu'aa ofii isaanii duukaas hin bu'u jedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Gabaabaadhumatti waa'een raajii sobaatiif raajii dhugaa kan guyyaa har'aa walii wajjin ilaale isa kanaadha. Wangeela ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 irratti maal jedha? Ijoollee koo isin kan Waaqayyooti, raajota sobduu sanas mootaniitu. Hafuura isa biyya lafaa keessa jiru irra hafuura isin keessa jirutu caalaa. Yesuusitti dabalee kunoo akka hoolota eeyyii gidduu dhaqanitti isin erga. Egaa akka bofaa afchaala akka gugees garraamii ta'a. Biyya lafaa keessatti gooftaa Yesuus yeroo erge kunoo akka hoolota eeyyii gidduu deemanitti isin erga. Biyyi lafaa kun hamaa ta'uu isaa mul'isa. Kanaaf isin akka gugee garraamii ta'a, akka bofaa garuu afchaala ta'a. Hin gowwoominaa, hin wallaalchifaminaa jechuudha. Obboloota nana yaada keessanitti warra ga'an ta'aa malee nufoolii hin ta'inaa. Hamaa hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a. Kanaaf namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee amanatee jiru kamiyyuu nama ga'eessa, nama hubataa, hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamu hamaaf gaarii kan adda baasee beeku ta'uutu irraa eegamaa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoos isa kana nu gorsa.
kana nurraa barbaadaa waaqayyo galannataa'u galateeffamee raawwanna.